Guddinni jijjiirama. Barreessaan walaloo beekamaan Rooberti Biraawungii hin guddannu taanan maaliif biyya lafaa kana irra jiraannaree jedhee ture. Guddinni waan barbaachisaa akka ta'e namoonni hundumtuu itti walii galu. Garuu namoota muraasa kophaatu imala guddinaa irratti cichanii hojjetu. Maaliif? Sababni isaa guddinni jijjiirama gaafata. Namoonni baay'een immoo jijjiirama hin barbaadan. Dhugaan jiru garuu jijjiirama malee guddina argachuun hin danda'amu. Barreessaan Geel Shee jedhamu akkas jedhee barreessee ture. Jijjiiramnu taanan hin guddannu taanan immoo jiraachaa hin jirru jechuudha jedhee ture. Dostoevskis immoo namoota baay'ee jireenya isaanii keessatti wanti baay'ee isaan sodaachisu tarkaanfii haaraa fudhachuu fi jecha haaraa dubbachuudha jedhee jira. Garuu wanti sodaatamuu qabu faallaa kanaati. Addunyaa kanarratti jireenya gosa tokko jiraachuu caalaa wanti nama jibbisiisu hin jiru. Jireenyi jijjiiramaa fi fooyya'insa hin argisiifne baay'ee nama jibbisiisa. Kitaaba John Maxwell an Abaraa Damiseeti.